biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan bakka jirtatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftootaa almastu guyyaa har'aa kana akkuma isin argitanii mana obboleettii keenya almaasitti kanan argamu. Maaliif dhuftee immoo jettanii namoonni gaaffisiitti ta'u yoo jiraattanii obboleettiin keenya torban kana keessa seera yuutuubii guutuudhaan gara YouTube paartinariitti dabalamtee waan jirtuuf gammachuu obboleettii keenyaa wajjin qooddachuudhaaf gara mana almaastuuf dhufeen jira jechuudha. Namni nan beekne yoo jiraattanii Daani'el jedhama. YouTuubiin kun Naardos Tuub jedhama. Kanaaf iyyuu gabaabaa dubbii wanta jechuu barbaadu obboleettii koo almaas baga gammaddee baga carraa kana geessisiin jechuun barbaada. Gammachuun kee immoo kan asirratti dhaabbatutu hin taane kan itti fufusiif haa ta'uun jedha. Yeroo baay'ee gammachuu xiqqoo yoo agarre achuma dhaabbanna. Garuu gammachuun keenya daangaa qabaachuu hin qabu, itti fufee adeemuu qaba jedheen yaada. Kan isa kanarratti gammaddee boris gammachuu kan biraan akkasii eeggatu dhaamsa kooti. Egaa dhaamsi kun kan biraani chaanaalii kanarratti hojii babbareedaa, hojii uummata Oromoo gargaaru, wantoota babbareedaa hojjedhu kan jiru dhaamsa kooti. Yeroo baay'ee miidiyaa gaafa guddifannu wanta nama fayyadu caalaa wanta nama hin fayyadnedha kan achirratti gadhiifamu. Wanta barumsa namaaf ta'u, wanta jireenya namaa haaressu, wanta namni irraa baratee itti jijjiiramu chaanaalii irratti akka maxxansitu akka uummata kee gargaartuun siin jedhaa. Dhaamsi koo kanumaadha. Chaanaalii kee wanta tokko irra dhaabbata godhadhuuti yookaas wanta namoonni hin barbaadu jettee yaaddu irratti hojjedhu siin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Carraa gaarii siin jedhaa. Warri ganaa gara monii ta'utti adeemaa jirtanis jabaadhaa hojjedhaa. Hojii yuutuubii obsa baay'ee nama barbaada waan ta'eef kanaaf obsaa hojjedhaan isiniin jedhaa. Guddaa galatooma. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota almaas salaalee 32 nagaa keessan jirtu nagaa kooti galanni waaqidhaaf haa ta'u akkam jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata simbira nagaadha hundumti nagaa galata waaqayyo isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba simbira waaqayyo bira simbira osoo hin taane jechuudha akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo. Congratulations obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu almaas baga gammaddee baga guyyaa dadhabbii keetii galmaan si kee waaqayyoon baga itti dadhabdee itti lafaatee dafqa kee gootee fiddee dhuftee baga gammaddee baga waaqayyoon kanaan si geessin jechuu jaaladhaa. Kanatti aansuudhaan hordoftootaa fi kabajamtoota almaas salaalee YouTube hundumti keessanuyyuu viidiyoo taphachuudhaan sheer laayik koomi sabskiraayib gochuudhaan warroonni cinaa dhaabbattanii obboleettii keenya deeggaraa turtan hundumti keessanuyyuu maqaa almaas yuutuubitiin galatoomaa baga gammaddan isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kanatti aansuudhaan kuni jalqaba malee xumuraa miti jechuudhaan namni tokko hin jalqaba malee hin xumuru jechuudha. Kanaafuyyuu immoo gara fuulduraatti wanta addaa wanta barumsa qabuu fi wanta nama barsiisuu fi akkasumas dhaloota dhufuuf wanta gaarii tokko qabattee ni dhufte jechuudha almaas. Amma sanatti immoo isin immoo sheer laayik kooment sabskiraayib gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa akkuma duratti jajjabeessaa turtan gargaarsi keessan ammas akka duratti duubatti hin deebine isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa akkuma duraan almaas gargaaraa turtan ammas immoo akka almaas gargaartan abdiin qaba jechuudha. Cinaa dhaabbadhaa gargaara obboleettii keenya irra deebiidhaan baga gammaddanii baga kanaan isin daawwattoota maatii almaas akkam jirtan nagaa keessanii nageenyiif jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Duraan dursee maqaan koo Gaaddisee yuutuubiin jedhama. Egaa har'a mana almaas salaalitti argama. Chaayinaala almaas salaalee laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan akka cinaa dhaabbattan abdiin qabaa. Adaraa keessan maamila godhadhaa laayik godhaa sheerii godhaa waliif daddabarsaa. Egaa itti aansuudhaan obboleettii koo almaas baga gammaddee koongiraajuleeshin gatii dadhabbii keetii baga waaqayyo si argisiisee firii dadhabbii keetii baga waaqayyo si gammachiisee siin jedha obboleettii koo siin jechuun jaaladhaa. Baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiisee. Egaa itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf kun jalqaba malee xumuraa miti. Hordoftoota almaas ammallee akka cinaa dhaabbattan abdiin qabaa. Cinaa dhaabbadhaa jajjabeessaa.
wal malee homaan qabnu akka wal jajjabeessinee wal guddisnu abdiin qabaassineen jedha obboleewwan koo humni keessan iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammaa yeroo keessan aarsaa gootanii kan hanga ammaa wajjiniin sa'aatii amma ishiin irra jirtu kanarra geejjistan maqaa waaqayyo sinaa eebbisu jabaadhaa akkanumatti wajjiniin deemaa wal cimsannee waliin haa guddannu siniin jedha obboleewwan koo obboleetti koo almii baga gammaddee dadhabee icci jettee osoo hin ifatinii gatii dadhabbii keetii bakka kanaan ga'u keetiif guddaa waaqayyo akka si cimsee si hojjechiisu abdiin qaban malee kan macaalaatti cimtee akka hojjettu egaa obboleettii koo dhugaa konkolaachuu baga gammaddee baga waaqayyo gatii dadhabbii keetii waaqayyo siif milkeessee siin jedha. Isin jechuun jaaladha obboleettii koo egaa jabaadhu kanuma caalaa jabaadhu itti cimi hojjedhu obboleettii koo baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha jabduu koo egaa obboleewwan koo hundi keessaniyyuu akka viidiyoo isaan gadhiisan keessattuyyuu almaas bichaa osoo hin ta'in hundi keessaniyyuu warri tattaaffii guddinaatirra jirtan guddachuudhaaf karaa fuulduraa deemaa jirtan hundi keessanuu baga gammaddanii baga kanaan isin gahe dhugaa waaqayyoo baga gammaddan hundi keessan walitti qabaa egaa jabaadhaa akka wal qabannee deemnu abdiin qabaa osoo ebelu jennee waliin qoodin amantaa fi dadhabbina keenya waan qabnu irratti kabajamtoota fi jaalatamtoota almaas salaalee 32 kan taatan marti keessanuu iddoo filafartanitti nageenyi jaalalli araarri waaqayyo isiniif yaa waa'ee obboloota koo akkam jirtu annagaa koo dhagalata waaqayyo kan nan beekneef ani Lagdaa Ichuubiin jedhama har'a guyyaarra maaliif mana almaas salaaleetti argamteettanii gaafisan itti ta'uu danda'a egaa obboloota guyyaarraa kana kanan mana almuu titti argamee fi gammachuu koo ibsachuudhaafani dhugaa dubbachuudhaaf guyyaarraa kana gammachuu daangaa hin qabnedha jechuudha kanan gammadee obboleetti keenya faana taatanii akka ishiin kiroom keessa baatuuf kan gargaartan marti keessanuu maqaa waaqayyootiin dhugaa guddaa galatoomaa eebbifama baga gammadde siin jechuun jaaladha almiyyee congratulations siin jedheen jira dadhabbii kee baga argiteen siin jedha egaa hordoftoota fi jaalatamtoota almaas salaalee 32 kan taatan marti keessanuu almaas salaalee ni jalqabde malee galmaan geessee hin jirtu jechuudha. Almaas akka ishiin hojii eegalte kana akka ishiin galmaan geechee jirti. Kana caalaa galmaan gahuudhaaf egaa sin barbaadde jechuudha. Gaafan jedhu gaafa sin viidiyoo ishee daawwattan gaafa sin viidiyoo ishee sheerii gootan qofaadha jechuudha. Almaas kan guddachuu dandeessu kanaaf obboloota hundi keessanuu almaas bira dhaabbachuudhaan akka ishiin gara fuulduraatti tarkaanfattuuf almaas bira dhaabbadhaa siniin jechuun jaaladha kuni dhaamsa kooti almiyyaa akkasumas maaltiin kee marti isaaniitu baga gammaddan siniin jechuun jaaladha kun dadhabbii almaas qofa osoo hin taane dadhabbii maatii almaas kan taatan marti keessanuu baga gammaddan baga guyyaa gammachuu kanaan baga siniin jechuun jaaladha obboloota koo baga gammaddan almii irra deebi'uudhaan baga gammadde sin jedha congratulation hundumti keenya gammannee jira ati saga gammaddee fataa sanaa akka jette abdiin waaqayyo irraa qaba waan ta'eef baga gammadde sin jedha obboleetti koo irra deebi'uudhaan galatooma waan na dhaggeeffattaniif guddaa. Gammanneerra baay'ee gammanneerra baay'ee gammanneerra eebba waaqarraa arganneerra ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota almaas salaalee 32 maqaa waaqayyootiin akkam jirtanii nagaa keessanii ani baay'eetti nagaa kooti galata waaqayyoo isinilla kana nagaa taatan abdii waaqayyoo irraa qaba obboleewwan koo egaa guyyaa irraa kanaan inni argamu mana obboleettii keenya kabajamtuuf jaalatamtuu kan taate mana almaas salaaleetti argama egaa maaliif argamtee jechuu dandeessanii obboleewwan koo asmarra anis waan gara mana ishee dhufee fi gammachuu koo ibsachuudhaaf gammachuu obboleettii koo qoddachuudhaaf gara mana ishee dhufee
Kanas obboleetti koo almiyyee baga gammaddee congratulations sin jedha almii koo baga waaqayyo si gargaaree baga dadhabbii kee guyyoota muraasaa irratti dadhabdee irratti waa baay'ee taate baga waaqayyo si milkeessee baga gammaddee sin jechuu jaaladha almii koo. Asumarraan immoo obboleewwan keenyaa si bukkee dhaabbatanii waan garaagaraatiin sa'aatiidhaan saabskiraabii gochuudhaan si cinaa dhaabbatanii jabaadhu siin jedhanii si gargaaraa turan asumarraan obboleewwan koo guddaa sagalatoomay obboleetti keenya kan gargaaraa turtanii galata guddaa qabdan obboleewwan koo obboleetti koo almiyyee dhugumatti waaqayyoon baga si gargaaree baga gammaddee almii koo gammachuun kee gammachuu keenya gammachuun kee gammachuu kooti hedduu si gammadee almii koo baga waaqayyo si gargaaree gara fuulduraatti illee waan barumsa qabu dhaloota dhufu barumsa nama dabarsu hojjettee yuutuubiin kee kun guddatee gara fuulduraatti waan gaarii akka irraa barannu waaqayyo si haa taasisu baga gammaddee sin jedha almuu koo gammachuun kee gammachuu keenya gammachuun kee gammachuu kooti hedduu si gammade almiyyee koo jabaadhu baga gammaddee congratulations sin jedha almii koo gammachuun kee gammachuu keenya asumarraan obboleewwan koo obboleetti keessaan gannii fiichee kan jedhamudha. Warra hin beeknes warra dabaraayii akkasuma immoo warri maatii naaf hin taane maatii ta'aa sanduuqa koomantii jalatti koomantii naaf teechisaa akka isiniif deebisuu obboleewwan koo guddaa galatoomaa almii koo baga gammaddee congratulations sin jedha gammachuun kee gammachuu keenya gammachuun kee gammachuu kooti hedduu si gammade almii koo jabaadhu cimii irratti hojjedhu waan barumsa qabu akka dabarsitu waaqayyo gooftaa si haa gargaaru almii koo congratulations sin jedha hedduu si gammade gammachuun kee gammachuu keenya obboleewwan koo guddaa sagalatoomay waan garagaraatti kan gargaaraa turtan obboleetti keenya baga gammaddanii baga walumaan gammanne siniin jedha jajjabaadhe hundumti keessanuu akka milkooftan waaqayyo sinaa gargaaru siniin jechuu jaaladha.